Yeroo wal dhabdeen Raashiyaa waliin ka'aa jirtuutti Awurooppaan loltoota hedduu leenjisaa jirti. Biyyoonni garii leenjii waraanaa dirqam godhanii jiran. Yeroo waraana addunyaatti kanneen dirqiin dirree waraana bobbaafaman dhiirota qof ture. Amma biyyoonni hedduun dubartoota qopheessaa jiru. Kun tarkaanfii guddaadha. Sababiin isaa doorsisa nurra ga'aa jiruuf namni kamiyyuu itti gaafatamummaa isaa ba'uu waan qabuuf dubartootas dabalatee jechuudha. Kun falmii kaasee jira. Eenyutu waraanatti bobbaafamuu qabaa gaaffiin jedhu ka'aa jirti. In the situation that the world is in now. Haala amma addunyaan keessa jirtu keessatti tajaajila kana irratti dubartoonni dhiirota waliin qixa hirmaachuun sirriidha. Equally as with the men. I do not want to die. Akka dubartiitti jireenya dirree waraanaa jiraachuu hin barbaadu. Nan sodaadha. Dirree lolaa deemee du'uu hin barbaadu. Awurooppaan garuu maaliif humna waraanaa deebistee ijaaraa jirti? Dubartoonni akka dirree waraanaatti argaman uumanii deeggara. Haga waraanni jiruutti dhiironni dirqamaan gara waraanaatti bobbaafamuun beekama. Namoonni leenjii waraanaa fudhachuun yeroo waraaqsa Faransaayii eegale. Gaafasii dhiironni umriin isaanii 18 hanga 25 ta'an hundi dirqamaan akka galmaanii ajajamanii turan. Biyyoonni biraa jaarraa 19ffaa keessa moodelii Faransaayii kanaa fudhatan. Waraana addunyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman akkanaan waraanatti makaman. Dubartoonni hojii qonnaa warshaalee fi hospitaal keessa hojjechaa turan. Kanneen waraan keessa tajaajilaa turanilleen dirree waraanaatti hin bobbaafaman ture. Kanneen dirree waraanaa deeman fakkeenyaa akka snaayipara cimtuu gamtaa Sooviyeet Yudmila Pavlichenko kan maqaan masoo Lady Death jedhamuun beekamtu fedhii isiitiin dirree waraanaa makamti. Guutuma Awurooppaatti imaamanii dirqamaan waraanatti makamuun agduma waraana olola ture. Eegisuun nagaaniin bu'aa abdii jedhuun biyyoonni hedduun addaan kutan. Kufaatii dallaa Berliin hordofee Awurooppaa keessatti loltoota ilaalchisee seerri haaraan bahee ture. Baasiin loltootaaf baafamuu fi baay'inni loltootaas hir'ateera. Garuu biyyoonni garii seera tajaajila waraanaa kanaa hin dhaamne. Raashiyaa fi biyyoonni gamtaa Sooviyeet duraanii hedduun akkuma duraan itti fufan. Biyyoonni kunneen warra daangaa isaanii irratti sodaa qabanidha. Fakkeenyaaf Giriik, Turkii fi kanneen Raashiyaa waliin wal daangessanidha. Noorwee keessatti tajaajilli waraanaa heer biyyattii keessa waan jiruu fi dhiirotaa fi dirqama. Garuu bara 2013 mirgaa fi dirqamni wal qixa ta'uu qaba jechuun biyyattiin seera haaraa dabarsiti.